Ashamaa jara jirtuu maatii asnaatuu bikan taatanii bakka jirtan lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif yaa baay'atu jirtu ani jira nagaa kooti galata waaqayyo asnaarratti paartiidhaaf gochuuf deemaa jira waan ta'eef yoo naamurkaa'e walumaan laalla akkasumarree warra itti qabamtanii dhiifama isiniin jechuun jaalladha maaliif haasawwan as keessatti haasa'ee nu biratti garuu fudhatama qaba jechuudha. Dhadheetu wajjiniin laallaasiin jedhe yaa uummata qashtiin beebii asnaa yoo nattaatti hin beeku dhiifamarree gaafadha na waliin taa'i akkasumarree laayikii sheer gochuu hin dagatinaa jajjabeessaa waliin taa'i gara viidiyootis hin dabarsaa baay'ee. Galata waaqayyo mucayyoo maal taate boocha maa bilbila na guuta. Lubbuu dhugaa waan jedhe sitti hin beeku rabbi. Ati eegala sitti nimee namni tokko zummedee nama gowwoomsaa namni hunduu nama namusiin hin jenneeti maariifatteetti ergitu. Lubbuu maal godhareesh? Laalaa itti erguun qabdu ture ati sila. Ani koo suuraa ana itti erge koo lubbuu suuraa odoo ta'e bareeda dhugaan beeku dhugaa rabbi birree amma kana naa erguu baadhan gad lakkisa naan jedhe waan akkasitti reen tasaasayeetis hin beeku. Waati namuma goodala argite maaliif birriitti kennite maal gowwaadhaa? Lubbuu birrii osoo hin taane qoyi maaloo jechuun waan jedhee dubbadhu hin beeku jechuun duraan akkasitti nama wajjin haasa'an sodaadhi gisuma inni naaf barreessu achumaanii bakka wal bara nama biyyaatim naaminaan jedhee oduma na wajjin haasa'uu isheen jedhee wajjin haasa'uu jechuun akkattiin akkas godhe hin beeku suuraa naaf erginaa ergeef suura osoo hin taane lubbuun beeku dhugaa rabbi viidiyoo waraabee naaf erginaa jedhee viidiyoo waraabee erge. Ati inni argitu wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru yaadas bari ijoolleen keenya hin dhaga'u malee isa gurraan dhaga'an kanaa isa jaan argan kana hin hubatan. Tokko sababni isaa namni keenya nama gowwoomsuu deema. Ati gowwoomuu hin qabdu ture maaliif? Namni inni na jaalate maal viidiyoo ilaalee maaliif na jaalata? Kan na jaalatu viidiyoo ilaalee osoo hin taane yoo nan bukkistus ta'e yoo nan uumaa dhabes dhaba koo faana kan na jaalatu. Kun immoo harma hiimoorraan dhufe haa isiin jedheedhaaf suura keellee erguun qabdu viidiyoolee erguun qabdu kun dogoggora mataasidha. Maaliif yoon si jaalallee beekus baadde ani wallaaltuudha waan hin beekurraa tokko si himaa. Maaliif ho'itte namni tokko kun har'a amma darbeera ergite miti ammallee namni biraa dhufe haa isiin jechuu danda'a. Yoo namni kam hiimoo jedhiiti maal jedhu ijoollee saree maraatte jedhiiti hiimoo jedhiiti tokko. Sababni isaa maal ho'itte akkuma argeetu seenaa hiimoon adii ta'e tokko argeetu seenaa oole. Sababni isaa hiimoon bakka argee deema. Bakka argee waan deemuun namni kun dhufe haa isiin jedha. Gaafa namni kun yeroo darbe waan fakkeenya sii ta'u sitti hima biraazarii korraa Profaayila biraadarii korkaa wadhee shamarran hundi achaadhaan kaawwantii keessaa asirratti kannaan jedhamtu baay'ee jira jechaadha. Ani baay'ee tokko shamarran keenya maal keessa akka deemaa jiru maalirra akka ga'uuf deemu maal tokko nu mudachuuf deemu ani garuu baay'ee natti dhaga'amaa jira. Yeroo tokko bakka taa'ee ifaan itti sassaaba. Sababni isaa maali yoo jette maal keessa akka jirruu fi maal keessa akka deemaa jirru barbaachisaadha waa tokko hubachuun. Maaliif dhugaa akkasii akaawwantii keessaa asirratti maaloo ta'uun bareeda maaloo ta'u profaayila isaa fageenya buuftee kana bartee natti ergitu ture. Aan garuu dubartiidha garuu obboleessa kootu obboleessi koommoo nama naagadii nama ganaa muriisaa xiqqoo jechaadha. Anaaf isa gidduu nama tokkotu jira jechaadha. Mucaan ganaa xiqqoodha bifa fakkii akkasii dubartii bareeda malee. Hatta maaliif hojjettee namni keenya bara keenya kana keessaa nuti shamarran keenya sammuu keenya xiqqoodha dubartiin dheertuu qabdi malee beektuu miti jedha Oromoo yeroo mammaaku maaliif? Ati immoo nama beektuu ta'uu qabda malee waan hin taane namni tokko amma dureessoo si gowwoomse atoo namarraa hiimoo geeddara dhalsee profaayila nama bareedarra kaawwadhee haa lubbusiin jedhee viidiyoo natti erguu hin qabu gonkumaa. Maaliif waa hubachuun barbaachisaadha dhiifama naa godhi malee waan kee keessa yoo hin galle. Lubbuun shamu maalan godha akkamitti irraa balleessuu danda'a reen jechuun waan hin jedhu wallaale kumaafan akkas ta'e jechuun namni maal balleessanii gorsa akka ture birreessa erguu fi diddanii miidiyaarratti ishee ergodha. Ishii maal godha ree ammaan maal godha uffanna ijjeesamoo lubbuu inni bahee taana dhugaa lubbiin jiraata. Lakkaawwa maala hojjeessaa miti irra xilaanni kee aduu namni wangeela dhaga'u osatti hojjeessee beekaa miti.
Gisee tokko dubartiin tokko hin ejjite jedhanii gooftaa keenya Yesuusitti geessinaan isin keessaa kan cubbuu hin qabne isin keessaa kan cubbuu hin qabne dhagaa fudhataa tajjeesatti kaza dhiisanii baqataniidha. Waaqayyo immoo cubbuutti sana dhiiseef jira namni dogoggora hin jiru. Yoo kan hin dogoggora jiraate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofadha. Maaliif ati jechaadha gara fuulduraatti kun barnootadha. Kun barnoota siif haa ta'u namni abbaan barbaade dhufee haa isinaa jiru nama jalaa hin qabin. Nama jalaa hin qabin nama isaanii faana haasa'uu sirrii miti. Ani dheengadhuma sitti mee dhuma barreeffama isaa dubbisee sana sitti mee maaliif reeffas jedhe garuu namaaf argite sanaan iddoo ta'etti argeera garuu dhugaa maaliif kanaaf maaluma yoo ta'e obsuun barbaachisaadha rabbi irratti kadhadha. Ishee maalan godhanii dubbu. Amma viidiyoon dallatu naan jedhee jira ko suura kee hojii nan gallakkisan naan jedhee ishee maalan godharee. Maalan godha? Suura kee hojii na walta naqanaa baree gallakkisan naan jedhe ko. Gallakkisadin maaltu godha waaqayyo siif jira maanni inatte moo hin ejjite moo qullaatti ergite moo viidiyoo moo akkasumatti namni hin ergamaarree kanaafuu waaqayyo siif jiraatti abbaan barbaade yoo bayodeessa ati keessa kee beeki malee ati istireeti kee fuuldura kee beeki malee namni ila waan barbaade siin jechaa oola waan barbaade siin jechaa oola ebinuun maalidha siin jechaa oola waan barbaade namni as miidiyaa kanarra si beeka malee keessa kee kan si beeku gooftaa Yesuus Kiristoos qofadha waanta ta'eefi ila ammanni maaliif kan inni viidiyoon argisin jedha dursee birrii sirraa barbaadu dhiirri bara kanaa bari birriidhaaf sitti adeema malee yookiin jireenyi yookiin karooraa sitti adeemu namni karooraa sitti adeemu bifa kee baratatu birrii naa ergisiin hin jedhu waan gaarii si barsiisa. Ani yoomillee yoo ta'e jechaadha dhuguma dubbachuuf taanaan adaraa keessa waan asiin jedhu keessatti gaa'ellumti karaan taane akkasumatti kan maatiin keessan hin beekne isiniif dhufu isinitti taa'u dhugaa dandeessaadha ila. Maaliif yoo birrii kee qabattee of taate sanaa jettee ofiisaatii si garatee sitti dhufa malee situ kadhatee miti. Kanaaf amma immoo sobee dhiiboon marraan si argee sun midheetu dhufee haa isheen jedhu. Kanaaf faayidaa tokko hin qabu. Immoo immoo ani kunoo dheengada galgala abbaan ta'e viidiyoo natti bilbila ture. Ani sababni isaa nama jalaallee immoo hin kaasu nama faana ta'e viidiyoo hin haasa'u. Nama kafaan namni abbaan barbaade natti bilbilee ani nama kamirraa dhimma hin qabu. Maaliif nama jechuun bar namni kan awwaalee gasi gatuu kaatu malee kan ol si butuu ati jabaadhu kan hojjetadhu jabaadhu waaqayyootti cimi jabaadhu hojii keetti cimi kan hojjedhu namni siin jedhu hin jiru kan aamilee kee gadi buusu waan ittiin gasi qabu kan barbaadu malee. Ishee lubbuu maal godharee amma ishee natti mika jechuun galee ol akkise immoo ijoolleen natti kolfu ijoolleen na beeku waan ta'eef amma maalan godha lubbuu ani qoyi. Haa beekani ati kan namni si beeku moo kan waaqayyo si beeku si wayi. Asnaan jechuun akkasitti hin beeku dhugaa rabbi odoo si ta'e maal goota qoyime. Ana osoo na ta'e tani keessa koo beeku malee dogoggora iddanitti ergeefi dogoggora koo waaqayyo hin beekadha. Sitti mee fakkeenya sii fudhadhe dubartiin tokko hin ejjitee jedhanii gooftaa Yesuus Kiristoositti geessinaani isin keessaa namni qulqulluun ajjeesaa siin jedhu. Kanaaf qulqullummaa namni qabu tokko hin jiru waan ta'e dhiisanii baqatanii jedha. Kanaaf eenyumtuyyuu amma dhoskaa malee hundumtuu kan uffata keessatti maraate qofaadha illaanii kanarra kan jiru abbaan barbaade yoo arge bakka hin kennin sababni isaa yoo jette amma baay'een isaanii kan birritti mameeqa nyaachisan kan maal ta'an kan jaallate jedhu waan baay'eetu jira kun immoo si wanti miti ati garuu yoomillee haa ta'u kun kan barumsa sii ta'u kun kan waan hundumaa sii ta'u namni kam dhiirri abbaan barbaade ni si beeku ni si hin beeku kanaaf waan barbaade haa siinaa jiru lammata waa suura keetii viidiyoo ta'e maal wayyuutti deddi maaliif kan si jaallate suura kee viidiyoo kalaalee yoo si jaallate akkasumas si haa jaallate. Lubbuu ishee maalan godharee amma birrii naa erginoola ammarree naa barreessanii murra galaan jechuudha. Ishee maal ani jechuun akka maqaan keenya baduun barbaadu ishee maal godha lubbuun. Dhugaa mataan dhukkubaa oola qofa birrii ergitu malee balleessu naan jedhe koo wayin immoo san jaaladha naan jedhiiti waadaa naa galii wayin immoo birrii naaf ergi birrii 10,000 naan jedhe. Birrii meeqa? 10,000. Ela birricha 10,000 sana dhaqii waldaa dhageeshiiti waaqayyo waan hojjechuu dadhabe hin jiru. Birrii kun 10,000 sana maalaatu isa dhaqii waldaa dhage kan kaawuntii waldaa. Kanaa booda waaqayyo hojii kee hojjeta. Yoom durii durraa nyaattee galtee beektu. Ati qoosaa jirta moo qoy lubbuu akkamitti akkas ati jechuun
dhiisinaan jechaa jirta. Dhuguma dhuguman jedha. Amma kaata birkoo kudhan argitaa hafta. Lubbuun na viidiyoon kee gada lakkifamu ree qoyi. Ati naa yaaddoon hiriyaa kooti jedhee sitti Amma maal kaata jira birkoo kudhan argitaa fide. innaa maal kun Osammuu qabdu moo? Kaata birkoo kudhan kennitaa hafta. innaa viidiyoon kee gada lakkifamu ree qoyi. Nandu eka nandu lakka dura barsiifte kaata. Asakkanaa keessan qabu bakka deemu ciao. Asakkanaa keessan leen qabu. Ishee bakka turtii gaarii siif haa ta'u maa gochuu hin danda'u. Lakka aboo maal kun birri kuma fudhanneen ergaafi. Waan goota oladde habibti haala kee abbaa keetti ergi. Lubbuu abbaa kiyyaaf haadha koo bira hin jiru silaa viidiyoon ishii maal godha lubbuu. Ani jechuun namni akkatti nan beeku qoosee anan taphadhu malee ishii maal godha. Abaasuma waan xiqqisi godhu tokko hin jiru. Oduu namaa ta'e durayyuu beeknaman. Isaan dhallee nu dhalte ilkaanitti baattee jechuu malee maal ta'e kanarra waa miidiyaa kana ta'e waan sodaatu tokko hin qabaatu. Waaqayyo jira. Maalumaaf iyyuu yoo dandeesse amansiisiitii viidiyoo sana balleessii jedhi hin qabu birrii jedhi badis jedhi. Lubbuu biyya ormaan jira jedhee itti namni tiree biyya kam jirti naan jennaan ikkoo ani Dubaay jiran jedheeni. Maa kofalta lubbuu ati qoosa ishii bakkachaa ati qoosa hirta Ogaa waaqayyo jechuun piraatiin godhee natti kolfa. Amoo jedhama keenya. Natti qoosaa jirti maalidha isheen? Kuma kudhaniin ergineef naan jechaa jirti. Kun jechuun kun barumsa dhugaa dubbachuu fi namni yeroo sana cannaqamnaan kan abbaa kana hin beektaa jedhee ishii gaafadhe jechuudha. Ani beeku biloogii godhii namni akkasitti nama deddeebi'een jedhu kun gaarii miti naan jettee turte. Amma qabata isaati nan piraankii gochuudhaaf asitti argame. Garuu immoo piraankii irraa barumsa gaarii irraa argadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin beeku naan jedhu. Barumsa baay'ee bareedaa naaf laatte jechuudha. Maaliif birrii isaaf ergitu sanii waldaadhaa ergi jette. Kun maadhaan mana waaqayyootiif yoo ergame doonoo hin beeku. Hin beektu hundi keessanuu jechuudha. Jechuun namni akkasii hin jira jechuudha. Akkasan godhaa viidiyoo maaliin namni kan jedhu miidiyaarra kan deemu jechuudha. Tokkoffaa dhugaa dubbachuuf ani nama wajjin baay'ee hin haasa'u. Deebisee namni haayoo naan jedhee wayin jalaan qabu wayin immoo biloog godha jechuudha. Hin jaaladha nama wajjin haasa'u jechuudha. Asirratti hin barbaachisu jechuudha. Namoonni baay'een akkasitti kan gowwoomfamanii jiran hin jiru waan ta'eef baay'ee ulfaata isin jechuun jaaladha. Yaa uummata qashtii beeku asnaa dhiifaman gaafadha. Yoo dhiifama naaf goote piraankidha jedhee ittiin himnes waan ta'eef isheen dhugaa itti fakkaate kun immoo laakii sheer gochuu fi hin dagatinaa jajjabeessee. Barumsa guddaa irraa argadhe ani garuu piraankii godha jedhee dhufe deebistee naaf hin daawwalle jechuudha. Ani garuu itti bo'aa jira ishiin deebistee naaf jechuudha qoyi. Nama gabbaa.